Wabiin fayyaa hawaasaa yookaan inshuuraansiin fayyaa hawaasaa kun naannoo Oromiyaa keessatti erga jalqabamee waggoottan lakkoofsiseera jedha odeeffannoon biiroo fayyaa Oromiyaa irraa argame. Sababa itti jalqabames Daayirektarri Maddisiisa Qabeenyaa fi Hirmaannaa Hawaasaa Obbo Dinqaa Irranaa Sagalee Ameerikaaf ennaa himan. Walqixa yaalamuu kan danda'anii namni yeroo qabeenya qabu qusatee baasii tajaajila fayyaa madalaan qaala'e kana akka inni gara hiyyummaatti hin darbatamne itti jechaadha. Yeroo tokko qusatanii waggaa guutummaatti isaaniitti akka isaan tajaajilaman isaan godha. Yeroo tokko qusatanii ennaan yeroo dhibamanii kaardii sana qabatanii mana yaalaa dhaquu malee liqan naqanii qabeenya dhaabbataa isaanii gurguranii gara hiyyummaatti akka isaan hin buunee ittisaa tajaajilli fayyaa akka qabeessa akka ta'u isaanii jechuudha. Xiyyeessi sooressi walqixxee akka argatan ni taasisa. Namoonni sagantaa kana keessatti hammataman ammaaf warreen harka qalleeyyii daldaaltota hojii xixiqqaa haga giddu galeessaarra jiran horsiisee bultootaa fi qonnaan bultoota ta'us Obbo Dinqaan himaniiru. Tajaajilli fayyaa kun miseensotaaf kan kennamu sadarkaa buufata fayyaarraa jalqabee akka ta'es Obbo Dinqaan himanii jiru. Buufata fayyaarraatti jalqaba. Buufanni fayyaa akkoo beeka uummata naannoo kee gara buufata fayyaa 1,485 jira. Isaan kun hawaasatti siqanii waan jiraniif namni yeroo miseensa ta'u achuma tajaajila deddeebanii yaaluu, ciibsanii yaaluu, baqaqsaa gurguddaa Even dalasii amma ji'a sadiitti public emergency warra ta'an hundayyuu namni uwwisa inshuraansii fayyaa irratti akka argatu taasisnee jirra. Buufata fayyaarraa qabatee immoo saala biyya kana keessa jiru referaal peeperii qabatanii dhufanii tajaajilamuu danda'u jechuudha. Miseensa namoota ta'an keessaa Aadde Gaaddisee Gonfaa isaan tokkodha. Jiraattuu magaalaa Burraayyuuti. Nuyyuu akka carraa ta'e abbaan manaa koo dhukkubsatee bultii 24 Paawuloosii tureen deengada dafnoo baane fayyeera inshuraansuma fayyaatiin amma warra inshuraansii kana hin qabne algaa waan baay'ee kafalanii miidhamanii ba'anii ani immoo isumaanan tajaajilamee ba'eensiin jedha. Iyyeen bultii 24 ciisee birri tokko doon kaffalinan ba'e. Bakka tokko tokkotti dhiyeessiin qorichaa hanqina qaba kan miseensi jedhaniif biiroon fayyaa Oromiyaa rakkoo kana furuudhaaf hojiitti jiraa jedhan Obbo Dinqaa Irranaa. Dhiyeessi qorichaa hojiin komeen kaka'aa ture kana akka biiroo fayyaa Oromiyaatti gara community pharmacy yookaan immoo model pharmacy hawaasaa jennu kun gara 456 dhaabbileen fayyaa hunduma akka qabaatan bakka qorichachi dhaban isaan sanaa jiru immoo waliigaltee uumne dhaabbatee kun achi akka argaman naannoo Finfinnee gadi immoo kan nama pharmacy irraa akka isaan argachuu danda'an ta'ee jira. Obbo Abbuu Baantuu namoota tajaajila wabii fayyaa kana argachaa jiran keessaa isaan tokkodha. Ganda qonnaan bulaa Makkoodaati. Asii lixaa bulchiinsa magaalaa Nageenyaatti. Inshuraansiidhaa bu'aa qaba. Yoo beekaniitti fayyadaman. Dura garuu waan hin turreef waan faayidaa qabu seenu. Haa ta'u garuu gara mana yaalaatti deemanii yoo itti yaalaman bu'aa qaba. Dura qarshii muraasaan eegallee amma darbe qarshii 960 murataa ture. Waggaa guutuu daa'imman koo hospitaalaa guyyaraatti itti yaachifataan ture jiru. Amma laaboraatoorii dhuunfaa nama guyyaa tokkoo fide deebitee guyyaa biraatu kaardiyyuu murata. Inni kun guyyaa tokko deebitee 3 deebitee 4 deebitee akka barbaadeetti murataan ture. Maatii 4 qaba. Ani amma harkaan koo kana hunda isaatiyyuu yeroo hundaa isaatti maman bara darbee akkuma jiru maatii koo namni 3 murataan ture. Yoo xiqqaate gara qarshii 200 ol yaalameera. Wanti inni jiraachuu ba'an immoo qarshii sana ta'e qabeenya koo hunda guuteera jechuudha. Akka naannoo Oromiyaatti lakkoofsi namoota fayyadamtoota wabii fayyaa hawaasaa ta'an. Egaa akka waliigalaatti inshuraansiin kun akka naannoo Oromiyaatti irra guddeessa akka biyyaatti kan hojiirra oole naannoo Oromiyaa irratti jechuudha. Aanaalee naannoo keenya jiran gara 358 keessa hojiirra oolchinee jira. Yoo xiqqaate abbaa warraa miliyoona 5,836 bara darbe miseensa goonee jira. Kanarraa fayyadamaa gaafa laallu miliyoona 28,500 olii fayyadamaa sagantaa kanaa taasisneerra. Maallaqni bara darbe sassaabne gara miseensarraadhaa deeggarsa waliigalaa federaalarraa mootummaan naannoo harka qalleeyyii kan deeggaru maallaqni kun gaafa laallu gara miliyoona 6.7 walitti qabuun danda'ameera jecha. Ogeessi fayyaa dhimmoota fayyaa hawaasaa irratti hojjetanii fi ogeessi qorichaa Ndaashoo Abarraa wabii fayyaa hawaasaa ilaalchuudhaan yaada kennaniin. Hubannoo akka uumamu gochuu qaba. Faayidaan isaa faayidaa guddaadha. Namni kamiyyuu qarshii dhabuudhaan kan ka'e gaafa tokkumni itti cime malee gara mana yaalaa hin deemanii namni inshuraansii fayyaa of harkaa qabu immoo baasii tokko malee buufata fayyaa irratti dhiyoo jiru irratti tajaajila ni argata. Obbo Ndaashoo tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa yookiin wabii fayyaa hawaasaa kana keessatti waan fooyya'u qabu jedhan ennaa eeran. Hojjetaan mootummaa birrii 1,000 yookaan 2,000 argachuu danda'u. Maatii isaa jiraachisuu iyyuu hin dandeenye isa kana jalatti hammatamuu dadhabuun kun hanqina gama inshuraansichaatiin jiruu fi qaamni ilaallatu isa kana jedhee hojjetaan mootummaas ilaallamee fedhii qabu achi jalatti akka hammatamu godhamuu danda'u qaba. Maaliif yoo jenne qarshiin hojjetaan mootummaa argatuu fi baasiin inni yoo dhukkubsate itti baasu waliin
Akka gabaasa dhaabbata fayyaa addunyaatti Itoophiyaa keessatti bara 2015 haga bara 2020 gidduutti abbaa warraa miiliyoona 7tti dhiyaatan kan miseensota maatii miiliyoona 32 ol qaban tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa keessatti hammatamaniiru. Maatii kana keessaa gara miiliyoona 5,500 kan ta'an miseensota kaffaltii waggaadhaan kaffalatan yoo ta'u, maatiin hafan miiliyoona 1.5 ammoo kan kaffalachuudhaaf humna hin qabne baasii tajaajila fayyaa hawaasaatiif isaan barbaachisu gama mootummaatiin kan kaffalamuuf ta'u gabaasa kana keessatti eeramee jira. Tajaajilli wal'aansa karaa wabii fayyaa hawaasaa argamu sadarkaa dhaabbilee dhuunfaa garaagaraatti miseensota isaa yaalchisuudhaaf biiroon fayyaa Oromiyaa hojjechaa akka jiru odeeffannoon biiricharraa argame ni mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.